وأنت تمو جي سجل أنا أرجنشي وأنا ندوما وأنت كم برانتني برباتش نسيت أنا أقرأ أوي 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 سولن خلاص سولن يا تمتي جبت كانوا ما قدرتني ليه يسوسن بك أمد الدين بطبطا Egaa ji'a sagal booda qophaa'aa guys ji'a lakkaa'u jalqabamu maal. Maqama qaba irko gaafa kutate koo karaas balleessuun abu bar maqa balleessis yoo ta'e waa biraas yoo ta'e kun akkatti si galaafata likkii dhabeek illikkii situ balleessi kana hunda laphee takkaan dhiira naman jaallata laphee takkaan dhiira naman jaallata dubartiin takka takkumaaf Dufta moolan dhufa laata. Turtaa laata. Meena buradhoo turte. Yoom dhufaa. Wanna miidhaan. amma soolan si bira jiru sillee dhama jechuudha tooti wangeela baattee bakattee atoo agaati baattee bakattee Yookiin dhaqu. Tasa qaayyaan. Way good. Way good. Way good. Way good. Way good. Isa immoo ishii ji'a sagalee asitti kootutii murteessi dhugaa jiru. Yookiin ji'a sagalee doonguutti na fudhadhu. Odoo gudiin hin bahin. Yaa gudii. Ji'a sagalee. Way gudii ji'a sagal kana booda warri mana kiyyaa sooretti hin jedhina ishee gaafa galtan ji'a sagal jedha warris ji'a sagal. Amma egaa ji'a meeqa fa'aa keessa jira laata? Abii wajjin koo darginu guyyaa meeqa nan lakkaawwadha. Guyyaa meeqa? Torban lama ji'a I think ji'a. Ishee ji'a haa ta'u. Ji'a amma ji'a saddeeti. Hundi goggorinni guys ji'a saddeeti. Gaafa jiin irraa immoo ammaaf ji'a saddeet jettanii barreessitu jalatti. Ji'a saddeet jettanii barreessitu gaafa namni daa'imni gadachaa. Likki jiini tokko irraa immoo ji'a torba jettanii barreessitu. Daganaa jiini wayii irratti immoo ji'a ja'a. Akkanatti waliin lakkaa adeemna. Garaan koo guddachuu baannaan garuu wayyoo. Wayyoo. Sorry jireenya kee irratti muudiin qabate dhugaa rabbi innama maqa balleessiif jedhee Ani ammoo balbalii kana jedhama qayyaadha jeetaa Yesuus. bagasiif Dhugaa waaqa sababa keenyaan akka miidhamne bakka jira miti. Bakka har'a hiriyaa isaa waamee waanan faana naasa'ee hin qabu bakka. Waanan hin jedhiniin hin qabu. Jeetaa. Yoo xiqqaate jechuun yoo xiqqaate jira miti. Waliin teenyee dubbannee wal amansiisuu qabna. Yoo xiqqaate hiriyyummaa akka durii sanitti illee deebi'uu baanne bakka. Sagaleen jira. keessa citu jira miti akkuma sanatti na keessa cite bakka waanan eegne waan ta'eef na keessa cite bakka gaascha እና ዱቢን kun faamilii bira gaheera siistaroonni koo beeku ምናምን እቱን ሲስተሪ koo fidee asirratti laabirii galchee si naasofsiise jechuudha waan baay'ee asooti sinii galamti maazerii nageesseetti siistaroonni koo ayyoon baabaa Nasraa kee deemee haasofsiisi qaashtii Nasraa waaqatti si laatee artistii keenya እንደገና biyya alaatti si fudhatti qabadhu argatte ati. No, Nasraan obboleettiidha. Obboleetti hangafaati Nasraan. Walii galleerra naafiti. Finneerra. Si hangafti isayyuu.
Yaa obboleetti hangafaati. Si hangafti ilaalande. Inshaallah nu sadeenu nu afran keenya iyyuu walirratti hangafti. Si hangafti. Ani hin jenne ani keessaan qabu. Harka godhatee jedhee ka'ee addunyaate. Yaa Rabbi bootaan suni waraabannu naan jedha. Ani hin jenne ani maqaa ishee sinnoone. Soolaa hojii isaa laalame. Inshaallah namni galabbatamu dura si sool. Maalan godhe isa isheen narraa jammarti dhugaa waaqayyo. Yaa. Naan beekane hojii ishee. Akka. Yaa sooloo keessi galabbatamtee arguudha tiktookiin kun hundi galabbatamu wayye. Nasraa immoo hin gooti gochuu barbaannaan hin gooti. Yaa qoosa jirra gaayis. Waraabaa Akkasii akkamitti sararee fayyaa qabdan. Akkoo arfaate jiddumaanuu ani akka jedhaa akka geemii taphanna addee ta'e akka akkaataa. Jaarsa Nasraatiif jaarsa santee walii aansii. Ahaa lamaajii warra inshaallah tamalkaachi hin qabne giiftara hin qabne gara tokko gootanii akka barbaadan gootan. Eessa jira wanni akkasii? Anaafi haadha faate walii aansa yookiin anaaf soliin hin jiru wanni akkana. Ashi. Faaffii warri faaffii biraa taaptaap godhaa warri haadha faatee biraa aandenyaa waan ta'aniif taaptaapiidhaan warreen keenya dursuu yaala oo dandeessan. Faamilii taap godhaa yalla. Haadha faate jiddumaanuu ati dhirsoolii kee silaa ati waa dhirsa Waaqa warra qabdaa. bira Ati waa jirtanii haadha dhirsa faatee qabdaa gadi miti. ta'ina kun haadha amma isheenitti nu gattu laa. Ati waa dhirsa Faamilii qabdaa taap godhaa miti. yalla. Ani hin qabu warre faamilii hin qabu ani warruma akkuma tasaa tasaa garuu hin dhabu faamilii nama na jaalatu hin dhabu. Ijoolleen koo dhugaa. Nama meeqa jira haadha faatee si bira? Ana bira nama 600tu jira shisma 600 way jira 630 jira. Wayya lubbuu. Kun asirree 600 jira garuu ilaala. Amma isheenitti Yalla, okay, qaqqabdanii garuu kana bakka. Kan. Kan faaffillee Yalla okay taate. taaptaap godha. Haadha faatee baay'ee si jaalladhaa si jetti kookee. Haadha faate jinniin illee jaalachuu jammareedha. Gooba sochi argitanii bira tartan akkasii bakka. Sooretti raftee ijoo sokkiteetti ilaalame. Sool Suuraa si ergaami amma. soolaan fuufuun akkam Yalla okay bye. Fuuffuun jaartii kiyya fuuffuu. Yalla. saniif akkam isiin jedha nagaa isheeti. Fayyaa ishee abaaboo abbaa soddomaa jiru. Ishee soddomaa nuu kenna. Bomboliin on qabdani. Family dabilidha okay. Bashitaaf godhaa buqqaannoo dhiisaa. Waan amma gaafii tokko fuufuu yoo gaafachuu barbaade sima gaafadhamoo isheedhuma gaafadha. Fuuffuun deebisiif hin deebistu. Ishiin anarraa kan hafe nama biraa faana naasuuf. Family Jechuun dabilidha. maraan gaafii nan gaafadhu gaafii biyyoolessaati gaafuma like normaala malee waan badaa miti. Ayyee gaafadhu ishee. Yaa Rabbi keetii godhe. Fuufuu ማሻአላህ በሬዳዳን ጀመረማ እና ማለት ነው ያው ማሞካሸት ኖርማል ነው ኤቲ ሶላን ዱጋ በሬዱማ ላይክ አሴታ በሬዲዮ ብረተለ ፈያል ምንማት ጥሩ ምቲ እና ሶላን አማ አካ ሀራት ጀመሩ ደሞ ነምኒ ዋን አቺ ሲዶርሲሳ ጅሩ ኢኒ ጃለለኬት ሞ አካ ሀራት ጀመሩ ደን ቱሬ አማሚቲ ቡቡልተኒ onneen qaata timaatima ol goote osuma sa'uma ol argine san timaatima baante san ol goote osoo waliin haasa'in. Obboleessi keenya nama isa jaalatu baay'ee qaba. Fiqiriidhaan jechuun nama isa jaalatu yeroo jedhu anillee jaalladhaan jaalala akkasii osoo hin ta'in nama fiqiriidhaan jaalatu baay'ee qaba. Jetti mee beefeetu man itti seene. Na dhageeffadhu na fiqqisiise. Ante maal si fiqqisiiste oduumoo? Oduma na fiqqisiiste waan biraatii miti.
Baay'ee. Faamilii maa taap hin goone silaa taap godhame. Nama isa jaalatu baay'ee qaba. Sunniin akkuma jirutti normaala namni nama jaalachuun namaaf qaru. Garuu inni immoo fiqiranyaa qaba beeta. Soorettiidha? No, sooretti miti. Lakki beeta amma. Qoy sittaa meenni immoo eenyuun fide ta'in nama biraa fide ta'a asti sooretti miti eenyudha waamika. Soolaan qoy anaaf isii waliigaluu jenne waliigaltee irra ga'uu jenneerra walitti dhiyaanneerra. Okay, fufu inni akka jaalallee qabu hin beekame. Naaf inni keessaan haasofnee jirra waan jiru hunda. Keessaan haasofnee irraa miti haadannaa haasofne hin jenne osoo naasa'iin jaalallee kee ta'uu hin danda'u. Kalas naaf inni waliigallee jira waan hundaafuu. Okay, ati intala durbaas akka taatee nama jaalallee qabu irratti akkamitti hin ta'a kun amma obboleettii teetii kanadhaan taate. An akkasiin jennee bar. Amantaan keenyi aga afurii eeyyama sii gale. Deebii qabdaa asirratti. Ay, hin deebiftee baradhe. Gaafii nan gaafanne. Amantaan keenya meeqa eeyyamaa? Afur. Maal jedhesila? Obboleessi keenya like amantaa isaa kan hubee nurraan jijjiirate ta'e kama isaaniittu afur hayyame ta'e ayidoon beekuu hin dandeenye. Egaa amantaan keenya afur hayyama jedhee like isattu beeka waan ta'eef akkamitti afur si hayyame jechuun hin dandeenye. Gabaabumatti aansif deebisu. Hismaan. Eenyu giiftii naa kenne wallaa hin argine qalii. Kaamaa jiraa miree. Kaduraaniitii fi kaamaa jiraa miiwwanni hundi. Kaduraan dabarte. Okay, kaduraanii dabarte amma si waliin bichaa jiraa? Ayyoo. Si waliin bichaa jira eeshi si waliin bichaa jira. Insha Allah ka inni jaalatu miti warri isa jaalatu bichaan iyyuu fayyaa siin kennu. Ilaalteetuma akka nama ilaallee dabartaa bassansan. Yoo bifti kee akkana magaalli buna fakkaatu qishirri tun yoo insha Allah torbee tokko booda wayne soolaan kana yoo ati hin jedhin. Try say something about this. Yaaltu iyyuu dubbachuu miti dubbachuu. Gaaffichaaf deebii barbaadde? Uummata hedduu gaaffii kanaaf deebii barbaada. Ana duwwaa miti. Niqiluu. Tokkotu koomentiidhaan waa jedha. Laalisa. Afuuftitti ati sagalitti rafta yoo xinnaate gara. Uffata koo baafadhu jijjiirradhu. Fuuffuu gaafadhu. Ask fuuffuu. Isheen deemte. Kootu jedhin karama. Uummata asirra jiruuf karaa nama faana haasawanii qabaa namni dhugaa waaqayyo. Fataa jedhee waan 4 kiiloo jirra kan jette kun biyya abbaa keetii sanaa dhiguftaa ko. Eenyu? Nama wayite. So uffata jijjiirradhu. Siistarii isaatii ati akkuma inni isiniin jedhe guys. Ani waan soolan dubbate irratti irra deebi'ee correction hin kennu beeka. Inni siistarii kiyya soorettiin jennaan of course siistarii isaa hiriyaa isaatiinnaan of course hiriyaa bakka irra deebitanii gaafatina. Yoom akkasiniin jedhini. Maal wajjin gaafadhani maal waan ani hin barbaanne maal wajjin gaafadha. Maal taada maaliif dubbista rekomentiin taane?
Gaafiidhaaf na gaafatanii. Nagaa kuni gaafiidhaaf. Isa ta'uu dhiistee san taane maa deebista? Meeshiin na godhanii question markii gaafarra godhan gaafiidha sii galee. Gaafiin immoo deebii barbaada.